Akkami tajaajilli kenna kun guyyaa meeqatti sii ga'e? Akkuma haasaa kennaa ni guuna waadaa keenya. Barreessiin dura beeksistoota adda addaa namoonni ayidiin hin qabne namoonni hojjetatu barbaadan akkasumas biyyarraa dhufuu barbaadan nu dubbisaa isiniin jedhee ture. Amma obboleessi keenya tokko ayidiin isaa dhuftee jirti jechuudha lammata. Isaaf qabadhee deemuutti jira, inni immoo Dubaay jira bakka hojii jechuudha. Ayidii qaamaa firiidhaan hojjeta. Bakka dalagaa isaatiitti geessuuf deema. Inni quban qabu ji'a tokko akkas na eeggadhu jedhee ture. Garuu bultii 15tti qopheessee fi amma deemuuf jira. Waan jiru tottolchinee makiina keessa sirreessinee urgeessinee karaa qabachuuf deemna mukayyefaaf jechuudha. Qilleensaa wayina hafuura gaarii nuu kenna du'aa godhadhee gara karaa kiyyaatiitti qaxxaamuruuf deema. Ajumaan irraa Dubaayitti deemuuf jira Golobaan Beelejii jechuudha. Amma karaa keessa jira, yeroo muraasan dhaqqaba. Achiin booda immoo inni maal akka jedhu hin dhageessu. Nu faana tura namoonni ajajamtanis nu dubbisaa. Hundi keessanuu nageenya isiniif haa baay'atu. Laayik sheer nu godhaa, jajjabeessaa, yaada qabdan nu qoodaa. Akkasumas namoonni ajajamtan nu dubbisuu dandeessu. Haqaan hojjannaa, waliin guddannaa, naaf galatoomaa isiniin jedha. Assalamu alaikum, Sayyoon Bagada si jedhu. Akkami tajaajilli kenna kun guyyaa meeqatti sii ga'e? Guyyaa meeqa sii ga'e moo bultii 15 moo ji'a moo ji'a lama? Agas guyyaa 15 baay'ee kan qabdanii. Okay, galatoomna.